Biqiltuu jireenya ofii galateeftee ijoollee Addaamiin fayyina taasiftee hunduu si jaalladha haadha gooftaa keenya dhugee nageenyatti balballi jireenya. Biqiltuu jireenya ofii galateeftee ijoollee Addaamiin fayyina taasiftee hunduu si jaalladha haadha gooftaa keenya dhugee nageenyatti balballi jireenya. Isheen hunda galtuu bara keenya guutuu oolmaa nurra qabdi. Isheen hunda galtuu hirkoo kee nuuf ta'e bakka yaadne keenya kan akka keenya jiru hin qabdu fakkeenya. Biqiltuu jireenya ofii galateeftee ijoollee Addaamiin fayyina taasiftee hunduu si jaalladha haadha gooftaa keenya dhugee nageenyatti balballi jireenya. Nuti kan kee taane ati haadha keenya kennaa nuuf kennamte yaa haadha nageenya. Haadha Waaqayyoo yaa burqaa jireenya ilma kee nuuf ta'e fayyisaa addunyaa. Biqiltuu jireenya ofii galateeftee ijoollee Addaamiin fayyina taasiftee hunduu si jaalladha haadha gooftaa keenya dhugee nageenyatti balballi jireenya. Maaltu nu cunqursaa ishee waammachuuni boqonnaa argannaa ishee qabachuuni hirkoo keenya hundaaf furmaata kadhattu haadha bara baraan kan jiraattu. Biqiltuu jireenya ofii galateeftee ijoollee Addaamiin fayyina taasiftee hunduu si jaalladha haadha gooftaa keenya dhugee nageenyatti balballi jireenya. Bakka nuti kufnee dhungaatiin adara ta'ee abdii keenya abdii bara bara. Addunyaan badurraa
jaalladha haadha gooftaa keenya. Dhugee nageenya